Imo Oromaan hatuudhaaf halkanii guyyaa jechuudha. Tattaafataa akka jirantu natti mul'ataa jira jechuudha. Haala isin iskiriina irratti argitan kanaan waan isin ajaa'ibu Imo kiyya hatuuf jechuudha. Imo kiyya xalafatuuf jechuudha. Yeroo meeqa irra deddeebii yaalanii jechuudha. Dadhaban jechuudha. Haala isin argitan kanaanii akkam jirtu daawwattoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan. Har'amee waan ajaa'ibaa tokkoon isin argisiisa. Namoonni haaraa taata subscribe godhanii maatii keenyatti dabalama daawwattoota kiyya. Akkuma beekamu akkuma iskiriina irratti argaa jirtan kana namoonni harki isaanii waa hatuu malee waan tokko kalaqanii lafa kaayyatu hin beekne waan ofii jabeeffatu hin beekne kan namaatiin kiyya jedhu malee kan ufiitiin kiyya hin jenne jechuudha. Imo kiyya hatuuf halkanii guyyaa yeroo meeqa yoo xiqqaate yeroo 11 ol Imo kiyya irratti yaalamaa ture jechuudha. Haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya. Uf eeggannaa godhaa baay'ee asirratti waan tokko isinitti himuu qabu waan isinitti himuu barbaadu jechuudha. Imoon yeroo ammaa kana namoonni nama hataa waan jiraniif uf eeggannaa jabaa godhaa keessafuu viidiyoo dhiyoon tanaan isiniif hojjedhe san baay'ee isin barbaachifti jechuudha. Viidiyoo san ilaalati Imo keessan sirriitti jabeeffadha. Kan amma iskiriina irratti isin argaa jirtan kuni kan namni narratti yaale jechuudha. Imo kiyya seenuuf jechuudha. Haala isin argitan kanaan Imo kiyya seenuuf akkana narratti yaalanii turanii jechuudha. Ni dadhaban malee Imoon kiyya security gatii qabuuf jechuudha. Yaalaa turan jechuudha. Yeroo meeqa guyyaa waliin jechuudha. Haala isin argitan kanaan yaalaa turanii jechuudha. Osoo nana si eeyyama kennee fi kadhatti maan Imo kiyya haa godhuufi jechuudha. Yeroo 13 guutuu Imo irratti yaalan jechuudha. Daawwattoota kiyya waan isin ajaa'ibu yeroo 13 namni akkamitti kun hundinuu bilbila garagaraatiin jechuudha. Haala isin asirratti argitan kanaan jechuudha. Sanuu osoma kompiitararallee taate jechuudha. Hamma tokko ni dandan jeellee silaan yaadallee siistama adda addaa fayyadamanii jechuudha. Sanuu Imo security hin qabneef garuu bilbila Android hundinuu Saawud Arabiyaa irraa jechuudha. Namni akkanatti yaalii kana hunda irratti geggeessatu jiru kuni Saawud Arabiyaa irraa maal akkan isin jalaa balleessee fi maal akka isaan Imo kiyya keessa argatu deeman I don't know inuma naaf hin galle an waan tokko waan irraa beeku hin qabu garuu Imo kiyya hatuuf lakkoofsa kiyyaan Imo kiyya hatanii fakkeenyaaf akka hojii kiyya hojjetuuf jechuudha yookaan na fakkaatanii rakkoo ittiin uumuuf Imo kiyya salphumatti waan hatamu saniiti Imo kiyyatti yaalaa jirtan. Namoonni gocha kana raawwatan Imo kiyya hatuuf uf beektan isin jechuudha. Viidiyoon kiyya yoo isin dhaqqabe habbaa waan kana raawwate uf beektan jechuudha. Garee waan kana raawwate gadi fageessee jabeessee waan isinitti himu jechuudha. Imo kiyya amma boodan irra deebitanii lakkoofsa Imo kiyyaatiin yoo kan yaaltan ta'e Imo kiyya hatuuf kan yaaltan ta'e jechuudha. Bilbila isin fayyadamaa jirtan san ganaa deebitanii akka isin Imo waan jedhame bilbila san irratti akka isin hin fayyadamne isin godhuun danda'a jechuudha. Adda baasee waan isinitti himu uf eeggannaa godhaa be careful isinitti himeen jiraan dhugaa rabbii uf eeggadhaa. Namoonni waan akkana raawwatan jechuudha. If eeggadhaa jechuudha. Nuti Oromoodha waliin tuqnu waliin fayyadamna waan hundaayyuu sigalee aadaa qabna safuu qabna nama miidhuun barbaannu garuu kan diddanii gaafa daangaa darbitan lakkoofsa isin Imoon bilbila san irratti fayyadamtan haak nama goonatti Oromaanii haakii goonatti haakii hin ta'ina. Ankanuman isinitti hima jechuudha. Maaliif lakkoofsi keenya asirratti hin argamu akkamitti haakii nu goota lakkoofsi Imo keenya hin qabdu akkamitti haakii nu godhuu danda'a kuni sammuu keessan keessatti uumamuu danda'a. Kuni garuu ana very simple sigalee hedduu naaf salphaadha kun sigalee Imo kan kee control godhuuni hedduu naaf salphaadha. So waan kanarraa akka of eeddan gadi fageesseen isinitti hima jechuudha. Namoonni irra deddeebin jechuudha. Imo kiyya irratti yaalaa jirtan jechuudha. Imo kiyya seenuuf gonkumallee hin dandeessan 100% akka isin hin dandeenye jala mureetiin isinitti himaa jechuudha. Gonkuma Imo kiyya namee Imo kiyya osoo isin namoonni Imo kiyya haaggootan dhugaa rabbiin isinin shallamaa dhiira taatan silaa isin dhiirumaa silaa dhiirummaa teessanaan isinin shallamaan je isinin kassasulle waan tokko isin godhu silaa Imo makiyya dandeessaniitu haakii gootanii jechuudha. Dhugaa rabbii isinin shallamaa jechuudha. Because akka itti qabadhu beeka sigalee akka itti eeggadhu beeka maal akka harkaa qabu beeka sigalee. Kanaaf namoonni waan akkana yaalee akkana geggeessitan hin laffayna nama bishaan dhagarratti naqee mixirraa maraqa barbaadu hin ta'ina dhugaan isinii hima jechuun bira qaqqabu miti waan dhugaa jirtuun isinitti hima. Imo kiyya haakii goonatti haakii akka hin taane dabalataan jabaattanii daangaa darbinaan immootu
qafoo bilbila keessanii waan iimoo jedhamee akka hin dalanne isin godhuu danda'a jechuudha. Gonkumaayyuu hanga macarrashatti qafoo bilbila keessanii qafoo biraa qayyartanii yoo fayyadamtan malee qafoo biraatu qayyartan lakkoofsa isin iimoo saniin banattan qafoo biraa irratti illee akka isin iimoon hin fayyadamne isin godhuu danda'a jechuudha. Isinii galee kanaaf of eeggannaa godhaa. Ani isinii himeen jira of eeggannaa godhaa. Waan tokko osoo rakkoo keessa hin buune jalqabaatii dursa eega waan kana balleessinee yookaan rakkoo kana keessa seenne badii kana keessa eega seenne rakkoon kana boodan dhufu maaltu backgroundii waan kanaa jira maaltu nutti dhufa waan jedhamu yaada sammuu keessanitti osoo waan balleessine dura kana qofaa miti wama kamiyyuu badii kamiyyuu gaafa itti seenuuf deemtan jalqaba keessanii fi dhuma keessan ilaalaa jechuudha. In jalqabna akkamitti jalqabna maaliin jalqabna kam goonee jalqabna yeroo jalqabne boodan hoo san boodan maaltu dhufa rakkoo san boodan dhufu akkamitti ofirraa deebisuu dandeenya maaltu san boodan nutti dhufuu danda'a waan jedhamu itti yaadaati waan gootanillee godhaa. Namni isin akkana godhaa jira namni an rakkoo kana irraan gahuu deemu kun eenyu maal na godhuu danda'a rakkoo akkana irraan gahuu danda'a waan jedhamullee sammuu keessan keessatti seef godhaatii deemaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota babbareeddoowwan na kabajuu fi kanilleen an isin kabaju maatii Oroomaan jaallatamoo fi kabajamoo kana fakkaata viidiyoon har'aati. Namoota immoo waan akkanaa yaadan maatii kiyya keessa ni jira jedhee hin yaadu maybe egaa hin dhabamu kashlabbee fi gantuun hin dhabamtu gola hunda keessaa hin dhabamtu. Kanaafuu yartuu akkanaa tana osoo sila saayiballeen godhatin irraa fagaadhaa waan akkanaa kanarraa jechuudha. Namoonni yeroo tokko namumaan barattee deebitee namarratti waa shira namarratti xaxxii kan jedha suni dhugumaa jechuun amma mee hundaafu waa hunda nyaata malee waa hundalleen haasa'anii ani isinii himeen jira abbaan fakkeenyaaf adireesiin kan kee eessa akka jirtu eessarraa akka iimoo kana seentee ati waan kana iimoo kiyya sochoosuu barbaadutti jirtu hundaayyuu jechuudha adireesiin kan kee narka ga'ee jira jechuudha. So kanaaf eenyummaa keellee beekuu baadhu iddoon kee narka ga'ee jira. Ani immoo eenyummaa kan keerraa hin dalagu iddoo ati jiraatturrallee hin dalagu kan irraa dalagu bilbila keetii fi qafoo bilbila keetii fi lakkoofsa kan keetirratti waan hojjedhu beeka akkamitti akka hojjedhu beeka si galee. So kanaaf of eeggadhaa namoonni garee ijaartanii waan akkasii dalaguu barbaadanii dursaa itti yaada hin dandeenya waan kana hin dandeenyu waan jedhamu dadhabbiin dura osoo hin dadhabne dursaati itti yaada fayyaa waan hin dandeenye irratti yeroo keessan hin gubinaa time is gold jette faranjiin isinii galee miti. Kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota viidiyoo an kana dura darbe viidiyoo dhimma iimootii wal qabatu irratti an isiniif hojjedhe san sirritti dhaqaatii daawwadhaa iimoo keessa sekuriitii itti godhadhaa iimoo namoonni akka isin hin xalafne sirritti of eeggannaa godhadhaa jechuudha. Karoonni akka isin hin nyaanne jechuudha. Iimoo yoo sekuriitii qabaatu baate bifa salphaa ta'een namni isinirraa seenuu waan danda'uuf jechuudha. Of eeggannaa akka gootan asumaan isin gorsuu barbaada. Bal'inaan dalageetiin jira barnoota iimoo chaanala keenya Oroomaanii jedha seentanii argatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Viidiyoo narra isiniif qabadee dhufelleen asumarratti kan goolabamu ta'a. Namoonni chaanala Oroomaaniif haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama viidiyoo like godha. Guyyaa guyyaan barnoonni nu asirratti gadhiifnu qophiin keenya ofii isaatiin akka isin bira qabuuf mallattoo notifiikeeshinii banuu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti barreessaa daawwattoota kiyya viidiyoo sheer waliif godhuu hin dagatina. Kanarraaf qopheeffadde asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.